baatii 12 daataa tola akkamitti fayyadamtan tola giteen jedhu maallaqa xiqqoodhaan daataa akkamitti fayyadamtan wallahi na ajaa'ibe an fayyadamee fixee ka'e ammoo daganaa isin gaafataa jira. Obboleewwan kiyya har'a lakkoofsa faranjootaa guyyaan tokko kan arabii arajab 20 ramadaanni guyyaa 40 qofatu hafe shaabaanaa fi guyyaa kurnan ramadaanaaf guyyaa 40 qofatu hafe arajabni har'a 20 obboleewwan kiyya akkam jirtu lakkoofsa faranjootaa guyyaan takka har'a daataa tola akkata isin fayyadamtan an fayyadamee fixee keetan jalqammoo indeganaatti deebi'eetan kanaafuu waan tola ta'eef namoonni hedduu waan kana beekuu dhiisuu dandeessani kanaafuu immoo hubachuu dhiisuu dandeessan kanaafuun isiniif galcha baatii 12 waggaan tokko baatii 12 baatiin 12 kun yookaan amata lama jechuun baatii 24 baatiin 12 guyyaa 360 qabatan itti fakkaata warreen eega baratanii koomentii irratti naa kaa'a guyyaan baatiin 24 guyyaa 700 way miti koomentii irratti naa kaa'a natti fakkaata kan beekutti dhiifamaa yoo dogoggorellee kanaafuu kana birrii qannaashiin akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jettanii tokko tokko lafa isinii kaa'a birrii xiqqoodhaan baatii 24 jechuun har'a wanna tokko yoo daataa kana fayyadamuun dirqama daataa namni fayyadama namni daataa yoo fayyadamne rakkoodha yaani namoonni hedduun amma tekinooloojiin guddate miti daataa hojjechuu baara waan ta'e jennaan dirqama kanatti fakkaata dirqama nuti nurra ta'eera bakka dhiisuun danda'amu waan ta'e jennaan kanaafuu immoo waan itti fayyadamee waan na fayyade tokko immoo isin akka fayyadamtan hin fedha namoota hin dhageenyeef kan dhageessanitti fayyadamaa jirtan akkuma jirutti ta'ee garaagarummaa amata tokko yookaan baatii 12 fi yookaan baatii 24 adda isiniif baasuu fali. Itoophiyaa keessatti wanti rakas ni jira hojjettani daataadha. Intarneetiin rakas Itoophiyaa keessatti tarii namoonni biyya alaatti galtan wallaaluu dandeessani yookaan waan kana hubachuu dhabuu dandeessani. Guyyaatti qarshii 55 yookaan kan hin daangeffamne sa'a 24 yoo guuttanne fakkeenyaa fi guyyaatti qarshii 55 yoo fayyadamne daataadha meeqa dhufa waggaatti fakkeenyaa fi baatiitti 1500 jennu baatii tokkotti baay'isuu meeqa jenna 12 yoo jenne birrii 18,000 dhufaara waggaa tokkotti birrii 18,000 dhufa dhiifama yoon herreega kana dogoggore warri beektanu naaf herreegnu jechuudha guyyaatti baatii tokkotti qarshii Itoophiyaa 1,500 yoo fayyadamne 1,500 daataa qofa baatii tokkotti yoo fayyadamne meeqa ta'a 12tti yoo baay'isne birrii 18,000 Itoophiyaa ta'a birrii 18,000 Itoophiyaa jechuun immoo waggaa 4 faadha qaara isiniif ani madda baase kabajamtoota obboleewwan kiyyaa wanni kana jedhee fi daataan kun Itoophiyaa keessatti rakasa garuu namatti hin hubanne malee namni keenya guyyaatti qarshii 55 baasuu filata malee har'a birrii kana baasee daataa kana hunda guutachuu hin filatu. Kanaafuu garaagarummaa isaa isiniin fanima. Itoophiyaa keessatti Itiyoo Telekoom daataa rakasa fayyada nama fayyachiisaa jiranii waa'ee fi manaaf ta'e daataa fakkeenyaa fi bilbiluma siimiidhaan bilbila keessa kaa'atanii sa'a 24 abbaa fetanii fayyadamuun waggaa tokkotti baatii 12tti birrii 6,500 fakkeenyaaf qannasee sittimaa waan saantima ofirraa qabaatu malee baatii 12tti birrii 1,000 fi birrii 6,500 baatii 12tti natu fayyadamee beekaa natu fixe gaafiin barbaadu sun Itiyoo Telekoom irraan guuttadhe baatii 12tti birrii 6,500 hamma garuu baatii 24 yookaan amata lama birrii 7,700 meeqa 600 birrii 7,700 700 haa ta'u 800 haa ta'u birruma 800 yoo haa ta'u jechuudha baatiin 12 amati tokko birrii 6,600 waan akkasiiti baatiin 24 yookaan amata lama kan jennu sun immoo birrii 7,700 yookaan 600 garaagarummaa isaa ilaala birrii 18,000 guyyaatti 55 yoo bitannu daataa jechuudha kan hin daangeffamne sa'a 24f guyyaatti yoo baafnu ji'atti fakkeenyumaaf qalaalimatti ji'atti 1,500 yoo baafnu waggaatti birrii 18,000 dhufaara birrii 18,000 sana ammoo nuti qaniitti baafnu laalaarra malee waggaatti meeqa akka ta'e hubataan jiru garuu waggaa tokkotti yeroo tokkotti dhannee 6,500 yoo baafne guuttanne Itiyoo Telekoom irra waggaa tokko fayyadamna 7,700 yoo baafne immoo baatii 24 fayyadamna guyyaa 700 wayinatti fakkaata baatiin 12 guyyaa 360 natti fakkaata warra herreega beektan akkuma jedhee jiru koomentii irratti naa barreessaa yoo dogoggoree dhiifama naa godhaa kanaafuu namoonni hin beekne waan kana itti fayyadama Itiyoo Telekoom
guddaa galatooma dhugaa rabbii baatii 12 birrii 6,000 fayyadamu jechuun tola birrii 6,000 Itoophiyaati tarii namoonni biyya biraatii galtan ta'ee waan kan hin hubatin namoonni Itoophiyaa keessatti fayyadamaa jirtan akkuma jirutti ta'ee daataa manatti guutachuu dandeessanii kan manatti guutachuu dandeessanii kan bakkee sim kaardii keessan keessa akkuma siimitti kaa'attanii bilbila keessan keessa ittiin bilbila daataa keessa fayyadamuu dandeessanii sa'a 24 banaa baatii 24 bana guyyaa haga guyyaa 700 wayinatti fakkaata haga kana data tola fayyadamuun tola jedhee yaada akka kootti egaa waan hubattan natti fakkaata obboleewwan kiyya namoonni irraa fayyadamuu barbaadan gara Itiyoo Telekoom deema Itiyoo Telekoom guddaa galatoomaa isiniin jenna ulfaadha salaamullahi